Walgahiin kun addunyaa iddoo hedduutti deemokiraasiin duubatti sigigaataa yeroo jiruu fi ejjennaa deemokiraasii kan Ameerikaa humtuu qabdu gaaffii keessa yeroo seenee jiruutti. Maayinamaar keessatti waraanni biyyattii mootummaa qabachuun caasaa filannoo Biraaziil irratti miidhaan pireezidaantii biyyattiin gaggeeffamuun ajjeechaan pireezidaantii Heeyitiif Afrikaa keessatti fonqolchi mootummaa hedduutu gaggeeffamee jira. Bara 2021 keessatti kan armaan olitti maqaa dhaaman bakka deemokiraasiin keessatti iddoo dhabee fi addunyaan itti ragaa ta'edha. Kunis mariin gama marsariitiin muddee 9-10 gaggeeffamuuf jiru kan pireezidaantii Joo Baaydiin keessumsiisuuf jiraniif dudduubbee seenaa turee ta'uuf deema. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki akka jedhanitti. This is an opportunity for leaders to discuss the challenges and opportunities facing democratic governments and how democracies can deliver for their citizens based on the summit pillars of strengthening democracy, defending against authoritarianism, fighting corruption, and promoting respect for human rights. Rakkoof carraalee mootummoota deemokiraatawaa ta'an mudatan irratti hoogganoonni mari'achuuf kun carraa gaariidha. Kana malees deemokiraasii jajjabeessuuf bu'uura walga'iin kun kaa'u irratti hundaa'uudhaan attamitti deemokiraasii lammiiwwaniif kabajuun akka danda'amu dubbatu. Kanas abbaa irrummaa fi malaammaltummaa faccisuudhaan kabajamuu mirga namoomaa jajjabeessuun ta'a jedhan. Pireezidaant Baayden addunyaa irratti deemokiraasii jajjabeessuuf yeroo duulana filadhaa gaggeessan waadaa seenan keessaa inni kun tokko yoo ta'u. Walgahii biyyootiin 110 ta'an irratti hirmaatan kunis qaamuma sanaati. Jaarmiyaa addunyaa irratti dhaabbata deemokiraasii babal'isuuf jajjabeessuuf hojjetu The National Endowment for Democracy jedhamuuf ittaanaa pireezidaantii ka ta'an Christopher Walker akka jedhanitti. The mobilization and the awareness raising and the focusing of the collective mind on these important democracy issues has already been a very salutary step taken by the administration. Sochii fi dadammaqiinsi jiru dabaluun dhimma diimokiraasii irratti yaada adda addaa dhiyaatanitti fuulleffachuun kun tarkaanfii akkaan bu'a qabeessa bulchiinsi jiru fudhatedha jedhaniiru. Hoogganaan Chaayinaa Shiipingiif kan Raashaa Vilaadimir Puutiin walga'ii kanarratti hin affeeramne. Mariin kun addunyaan Raashaa fi Chaayinaa faallaa hiriirsuuf akka hin taane ifatti ka beekame yoo ta'u dhiibbaan abbaa irrummaa isaanii dabalaa dhufee jechuun kan Baayden yaadan sanaaf deeggarsa argachuuf carraa tokko ta'a. Piroofeesara saayinsii siyaasaa akka ta'an Seid Godaaraa fi Mildred Kemper akka jedhanitti. Bringing together democracies is in many ways a strategy that's designed to draw a line between the United States and its allies and Russia and China and really to try to call on those states to choose a little bit. Demokiraasii jiran walitti finna jechuun karaa baay'ee United Statesiif waltaatonni ishee fi Raashaa fi Chaayinaa gidduutti tooftaa ittiin sarara kaa'anidha. Mootummoonni kun waan xiqqoo akka filatan taasisa. Itti toluu dhiisuun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Mootummoonni akka Kooriyaa Kibbaa fi Jarmaniin badhaadhina gama diinagdee isaaniif dhugumatti Chaayinaa irratti hirkatuu jedhan. Ministeera haajaa alaa Chaayinaa Luulu Chiang akka jedhanitti walga'iin kun tokkummaa addunyaa miidha. It divides countries into different levels of hierarchy. Labels them as